Rakkoolee kofa keenya keessaa fi akkasuma bobaa keenya jala yeroo hunda nu gurraachatu. Bobaa heddumminaan fuuruu fi sababa fuuraa namoonni keenya cinqame gaafilee shamarran keenya hunda. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu dura jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin gaafilee shamarran qofaa osoo hin tahin dhiiroleen hedduullee gaafii kana hedduu kan na gaafatanii fi baay'ee rakkataa jiran. Tokkoffaa irratti namoonni dhiiraa bobaan isaanii yeroo owwas tahee yeroo aarii akkasuma immoo yeroo jarjaraa fi yeroo waa hojjetan hedduu kan fuuruu fi foolii hamaa kan qabaatu. Akkuma baratame biyyoonni guddatan sababa fuuraa bobaa uffata balleessuu fi akkasuma mootuyyuu foolii hamaa akka dhahu Afrikaan isaanii wantoota hedduu biyyee guddatte waan ta'eef kan qopheesse ka boba godhatan akka carqitti hin baane yookiin uffatatti hin baane ka ittisuu fi akkasuma mootuyyuu uffata akkamii akka uffatan yeroo aduu sirriitti hubatanii kan beekanidha. Garuu nama keenya biratti hawaasa keenya biratti kan hin baratamnee fi akkasuma uffanni bobaa nama ajeessuu fi yeroo hedduu akka fuuru nu gargaarullee ni jira. Uffata keenyas adda baasnee beekuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee har'a viidiyoodhaan qabadhee dhufe qoricha fuuraa hir'isuu fi akkasuma foolii bobaa nurraa hir'isu. Tokkoffaa irratti faarmaasii irraa namoonni qoricha dibatamu yookiin bifa shittoo akkasuma immoo urgaan itti makamee gurguramu dhibbarraa dhibbatti fayyadamuu irraa of qusadhaa yookiin irraa of hir'isaa isiniin jedha. Maaliif yoo jettanii yeroo saniif garuu sa'aatii 24 fooliin keessan akka urgaa ta'uuf yookiin bifa shittoo isinirraa akka dhahu isin gargaara. Haa ta'u malee bobaan keessan hedduu akka ajaa'uu fi akkasuma immoo yoo isa dhiiftan baay'ee foolii ajaa'aa fi hamaan kan dhahudha jechuudha. Kanaaf mana keenya keessatti waan fuuraa kutuu fi hafuura bobaa yookiin foolii bobaa hir'isu inni tokkoffaa loomiidha. Namoonni hedduun yeroo hedduu waa'ee loomii kana dubbadhee jira. Yeroo shaaworii seentan qaama keessatti fayyadamuun akkasuma bobaa keessan saamunaan osoo hin dhiqin loomiidhaa fi akkasuma soogidaan osoo dhiitanii hedduu bareedaadha. Loomii kana kan goonu tokkoffaa irratti achi aanuun jechuudha. Bikin soodaa yeroo hedduu kan irratti dubbadhee fi isiniifillee fide. Bikin soodaan bobaa keenya foolii hir'isuufis tahee fuuraa hir'isuu akkasuma immoo akka bobaan keenya addaatuu fi baakteeriyaa yookiin faangasii adda addaa gubuudha. Sababni bobaan ajaa'uuf akkasuma immoo nu gurraachatuuf sababa haadduu yookiin ammoo haadduun ittiin naannoo ka gurraachisuutuu fi akkasuma fooliis tahee sababa faangasii baakteeriyaa jalatti walitti qabamaniin kan fooliin dhahuudha. Bikin soodaan kun biyya keenyas tahee bakka barbaadanitti ni argama. Gaafa wayilee isin dura dhiyeenya kana viidiyoo ilkaanii irratti bikin soodaa isinii himee jira yookiin isinii hojjadhee jira. Haa ta'u malee har'a bikin soodaa qofa osoo hin tahin kan nu barbaachisu loomii akkasuma immoo bikin soodaa fi hirdiidha. Hirdiin qaama keenyaa bakka gurraachate kamuu addeessuufis tahee baay'ee bareechisuuf laaffisuu fi qulqulleessuuf gahee guddaa qabdi. Kana qofa osoo hin tahin ham'ata yookiin ham'ee akkasuma immoo almurraaleen baay'ee bareedaa fi filatamaadha. Tokkoffaa irratti shaaworii erga seennee kaanee haaluma salphaa taheen loomii addaan kunnee cuunfaa loomii san ammoo fudhannee gara walitti makaa keenyaa yookiin bikin soodaa fi akkasuma immoo hirdii walitti dabaluuf erga cuunfannee kaanee kan cuunfinee irraa hafe qola loomii san fuunee yeroo shaaworii seennu bobaa keenya erga qaama keenya dhiqannee geenne itti riina yookiin haala margitan kanaan viidiyoo kana guutuu hanga xumuraatitti namoonni jaalattan ilaaluudhaan bobaa keessan haala kanaan itti riidanii maal gootanii bishaan irra lollaatan. Kana jechuun kiyya gaafa itti aanu ammoo yeroo dhiqachuu barbaadan walitti dibata kana hirdii akkasuma cuunfaa loomitii fi bikin soodaa walitti eda'uudhaan haaluma salphaa taheen waliin geenne daqiiqaa 5 bobaa keenyatti riina yookiin iskraappii ittiin goona yookiin itti dibna. Bishaan ammoo irra buusuu hin dagatina akka hirdiin akkasuma immoo bikin soodaan sammalee jechuun cuunfaa loomii xiqqaa waan ta'eef wal isinii fudhatuuf bishaan xiqqoo irra buusne booddee sanii immoo bobaa keenyatti dibuudhaan sirriitti daqiiqaa 5 iskraappii itti goona. Yoo barbaadan daqiiqaa 20-25 haaluma dibattanii geessitanii ofirra tursiiftan. Dabareedhaan yookiin jijjiirama guyyaa 2-3 keessatti haaluma salphaa taheen bobaa addeessuufis tahee foolii fuuraa nurraa balleessuuf hir'isuuf nu gargaara. Kana jechuun kiyya guyyaa 3 qofa fayyadamtanii yookiin guyyaa 2 fayyadamtanii fooliin bobaa akkasuma gurraachinni bobaas tahee kofa lamaan jidduu ciqilee fi jilbaa bakka isin gurraachate hundaan nurraa badaa osoo hin tahin itti dhaabnee fayyadamuudhaan torbaan keessatti al 2 al 3 fayyadamuudhaan akkasuma immoo keessattuu namoonni hanga fuuraan sun yookiin fooliin isinirraa citutti yookiin fuuraan keessan bilisa tahee foolii hamaa yookiin foolii ajaa akka hin baafne yeroo hunda yeroo ala baatan fakkeenyaaf dhiqattanii erga geessitanii gara alaa deemuu heddan loomii kutaa xiqqoo isii fuudhaatii bobaa keessanitti haala kanaan dibadha. Uffata keessan erga inni gogee jedhe godhadha. Fooliin tokko hanga barbaadan yoo fuures osoo isinirraa hin dhahin yookiin ammoo foolii hamaa osoo hin qabaatin kan mana keessanitti deebitanii kana namoonni hedduun kan fayyadamanii fi akkasuma kan fayyadamtanis argitanii kan irraa gammaduu dandeettanii sammalee jechuudha. Anas
hedduu jechuudha kan ofii kiyyaa fayyadamee namoota hundaayyuu qoode jechuudha. Kanaaf haalaan dibata walitti makaa kun bikin soodaa loomii fi akkasuma ammootuyyuu hirdis tahee yoo hirdii hin dandeenye keessattuu warroonni dhiiraa bikin soodaa fi loomii walitti makuudhaan bobaa keessa yeroo shaaworii seentan yookiin qaama keessan dhiqattanii jettan bishaan irra buustanii ittiin riidanii ittiin dhiquu hin dagatina. Namoonni loomii yookiin ammoo hirdii itti eda'uu hin dandeenye hammata yookiin almurraa osoo bishaan itti nayitan san keessaa firii lama takka buuftanii aayilaandii keessatti bishaan saniin achii kurtanillee hedduu bareeda. Hammannis tahee akkasuma murraa yookiin hedduu kan nurraa foolii hamaa nurraa balleessuudha. Asirratti hubadhaa beekaa. Almurraan kun yookiin hammanni qumbii jedhama biyya keenyatti. Namoonni hedduus kan gurguran tahee kan bitatan qumbii kana hedduu hin beekanii baay'ee rakkataa jiranii. Ani viidiyoo irratti hedduu hojjedhee hedduu isiniif fidee jira. Akkuma asitti argitan kanatti viidiyoon kun hedduu na dinqisiise. Hedduu jechuun fedhii kiyya yookiin ammootuyyuu akka ani ofii kiyyaa fayyadamutti osoo tolee garuu akkanatti kan isinitti mul'isuu danda'u garuu mul'isuu waan hin dandeenyeef yookiin ammootuyyuu aadaa fi safuu amantii duudhaan ana waan na dhorguuf viidiyoo kana argadhee viidiyoo namaatitti fayyadamee hedduu natti tole. Akkasuma ammootuyyuu akkuma asirratti argitan kana dhugaa rabbiiti mana kiyya keessatti fayyadamee hiriyoota kiyyaaf illee qoodee namni hundi irraa fayyadamee kan bu'aa argateenii irraa fayyadamaa. Akkuma asitti argitan kanatti itti fayyadamuudhaan foolii bobaas tahee foolii kofa keessanii akkasuma ammootuyyuu gurraachinallee ofirraa balleessuu ni dandeettanii isiniin jedha. Akkaataan kofa lamaan jidduu ammootuyyuu shamarran keenya yeroo hedduu sababa marsaa laguu akkasuma ammootuyyuu sababa moodasii yookiin ammootuyyuu wantoota akka marsaa laguu alatti hin baane nurraa ittisan fayyadamna. Sababa kanaaf jecha yeroo tokko tokko bobaan kofni keenya kan gurraachatuu fi akkasuma haadduu adda addaatiin qulqulleeffannee yeroo jennu baay'ee kan gurraachatuu fi bobaan namaa kun kan hedduu namatti dhagamu shamarran hedduu ni beeytaan jedhee yaada. Isa kana haaluma salphaa taheen addeessuufis tahee qulqulleessuuf akkuma bobaa jalaa kana foolii fi akkasuma immoo fuura adda addaa namoonni fuurtanis haala kanaan bareechifachuu namoonni barbaadan akkuma bobaa jalaa kanatti dibata amma fayyadamne kana haaluma kanaan itti dibdanii shaaworii keessan erga seentanii kaatanii ofirraa ittisuu ni dandeettani. Kana qofa osoo hin tahinii baaziliinii fi bikin soodaa qofa walitti dabaluudhaan torban keessatti al tokko al lama osoo fayyadamtanii shaaworii keessa yeroo seentan bobaafis tahee akkasuma ammootuyyuu kofa keenya lamaan jidduu jilba kan nurraa balleessuu fi kan nu qulqulleessu. Baaziliinii fi bikin soodaan qofti osoo loomii itti dabaltanii hedduu bareedaa fi filatamaadha. Loomiin akkuma isiniin jedhee foolii kutuufis tahee foolii nurraa hir'isuuf gahee guddaa qabdi. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoon kun hedduu viidiyoo bareedaa fi murteessaa tahedha. Viidiyoodhaan haga har'aa hojjedhu keessatti viidiyoon kun namoonni keenya hedduun hundi isaanii isaan barbaachisa irraa fayyadamuu qaban. Viidiyoo fayyaa yookiin viidiyoo barnootaa, viidiyoo gorsa namoota barbaadan qofatu ilaala. Garuu isa kana namni hundi afaan kana kan dhagahu laalee irraa fayyadamuun dirqama keessanii akkasuma waliif qooduudhaan sheer gochuun maatii warri hin taane maatii kootti eda'amuun hiriyoota keessanii karaa sooshaal miidiyaa kamiiniyyuu haa ta'u waliif qoodaa isiniin jedha. Gaafii na gaafattaniif keessattuu viidiyoodhaan samoona kana rakkoo furdina qaamatii fi akkasuma ammootuyyuu qilleensa qaama saalaa gadaamessaa seenee yeroo isin hojjettu gajjattu qilleensi rakkadhe salphadhe jettan asirratti isinii deebisuu barbaade viidiyoo kiyya jala jira dhaqii achirraa ilaalii isin jedha obboleettii viidiyoo hedduu hojjedhee jira yoo naa mijaa'e ammoo deebi'ee kan